micoota akka jiranna gasti kiyya kanarratti isa waliin seente amma dura xiqqishoo amma baatii 6-7 ta'u naaf baatii 7 taana inni saahiba kiyyaa tiktok masmara wal barate. Assalaamu alaykum maatii. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yene qoonjoo yaa boosii gammadee beeki dhiitee bishaan jissee. Ati laafee gammadee bishaan dhiitee jisse. Waan dheeraa bishaan burcuqoo dhiitee jisse wallahi. Nee viidiyoo kana dhiyaa haadha kiyya gudii barra. Video namuudi qoylee naqabda video bara. Silkin kiyya koo afafaan nagalaa cabeera yene qoonjoo yaa boduuba ofit deebisaa eegime. Yene qoonjoo viidiyoo bana dhimee. Yene qoonjoo viidiyoo bani. Wayyen yene ruuhi badee wallahi akka malee si jaaladha yaa boonan dagati. Sindaga. Sindaga wallahi. Qoylee naqabda bisama deebitu. Wayne naati yaada dhimma fulaan jira bar. Qoyaati buloo gootee micoosan naaf. Inta kisi sanii waliin argina gubata. Yaa isinitti hima dhageeffadha waan dabre waan ta'eef waanuma dabre waan amma jiru miti baay'ee waan dabre amma inni obboleessi kiyya. Anna miciyyooni asirratti waliin gastii nabira dhufan naafii fi miciyyoo nabira gastii dhufan. Innaa gastii isiin nabira teessee daansii taphattee maal jettee nabira turte inni kee ekote akka malee beestii natti taate mana kiyya gizee lama guzee sadii deddeebi'uu eegalaan akka dhiiratti keessatti waa himateen jechuudha. Isin galan waa himateef micoodhaan keessan jee himanii akka isiin keessaan dhufte waan himtu uraawiti miciyyoon na keessaan wayyee jeeniti maakiidhaan dhaqee akkas jeemnaam jee jiraami isiin dhufteetuma nama kuma namarratti inni gastii seenii taa'u jiru inni jirman inni keessaanii namarra dhufte naafiin akkana siinjee maakii akkana siinjeete dhufte aaree mucaan nama aaree bakka rakkoon hin jiru jeen aaree buloo godhanii wallalanii bar mana kiyyaanuu dhumarratti naaree bakka dhiisaa jeeni amma haali akkana nama garatti waa qabatu sisee akkamitti akkana gootaa jeeni buloo godhanii keessaanitti himannaan laayifii dhumtee natti hin beekni. Nah, adi kanaafillee nama tokkotti miistara qabachuu danda'amu qabachuu danda'u beeki. Sanuu bar namni nan dhageenye itti nama kuma namaa itti dhagee bar. Wayne kisiin silaa micoosaan ijaadadha wallahi. Maakii naafii si jaalata naan jettu dhutee go. Wini nabi, wini, wallahi. Kisah naik bijeti barisa. Maafin argata mana jira ya. Si harga jirolai. Micoon sun eegasanii mana kiyyatti illee rifattee akkuma baddee barnaaf. Wallahi rifattee baddee bar. Mudadara. Eega gaafsanii gaafsanii ni rifatte. Ooy bareeddu ta bishaan jiistee bishaan dhiittee jiistee. Asif jedhee bishaan jisseeti maafi nan salaamtu yene qoonjo. Yene qimami. Yene qoonjo bareeddu ko bareeddu si dubbisaan jira. Akkam? Yene qoonjo obboleettii abi obboleessi jaaladha. Wayne dhaabbattee taa'ii malee bishaan jiisitee dhaabbattee akkamiin dandeessaa garuu? Mana keessanii akkamitti ta'a wallahi gadi taa'ii naan jechuuf akka malee si jaaladha maafuus hin taa'u. Bakka si guddisnaa wayyaa akka addunyaa kiraan si harkisutti. Hayyee wayne bishaan gannee xeema ammas maal taateeti? Ammas waa cabsiteensa.
mudii bir wallahi. Kasin nakabani dhaabadhaara wallah. Mati. Ni wayye. Oh, naaf yaad. Ye magus. Ya nak mami. Hai me ka gajji ati me lafatti qabsiki maal godhaa jirta sa? Maal godhaa? Maal jette magus. Namarra dhaabbatte moo lafarra dhaabbatte ati? Lafa dhaabadhaara beeki silkiin kiyya ofafoon nama mudhisu duubaan naqabama ki waliin qaaqaa jedhee naqabaniiranii. Gaabar nama silkii qabeetu sossoo'u jira gaa akkana jaabar silkiin akkana waan dachii sossootee na fakkaate rabbi na baare. Ati baala kaameraa seeraan naqabi maakii waliin qaqqara kun naqabi. Wallahi namarra dhaabbattee seebaran. Maati wallahi billaa asumaani maali kan keessee nuuf hedduu galatoomii carraa dhabe malee hin hawaa akka malee si jaaladha akka malee si kabajjaa. Okay, kaameraa sitti qabanii? Kaameraa isaan si qaban? Duubaan naqabanii asii warqaa jiru. Asii warqaa jiru duubaan naqabanii. Irra deebite. Warra komanti. Wallahi warri komanti kun wallahi rabbii isin dhiisu shi. Immuda dhubee ofafoon immuda sanii ofafoon nama. Anji mee ol deebi. Lubbu. Wayne kaameraan maal ta'e akkana ta'e? Kaameraa taragi kaameraan cuquun. Kaameraa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah maal ta'e? Afafoon naazoruu dhidhiine oqonjo. Ukkaamsa micoo. Maa. Araan sagalee sii ta'uuf deema wallahi. Sagalee sii ta'uuf deema maal taate? Sagalee naa ta'e bilbillee ofafoon naa ta'e buutite kaameraan sagalee naa ta'e. Indi. Beeki bilbilli kiyya ofafoon. Allah yoo maal taate? Bilbilli kiyya ofafoon na mudhisu sagalee naa ta'e. Okay, kaameraa yoo garagaliin si mul'isu akkasitinsa. Na mudhisu keessaan bishaan na jalaa seeneera cabeera. Ammuma bishaan seene moo durumaan? Bishaan gizee reefuu dhiitte. Duruma lakk. Amma bara akka mira ilkee kan ta'e adii qofa harkaa jirraa banuti akka sabatti. Ilkee nu lakkoofsisu jirta lubbuutiyya. Soddon Walla garuu gara ilkaanii kana. Laa ilaaha illallah filteerarra kaayadha jedhee filteerri nayyuu balleesse. Irraa kaasimee qaallittiin tunis nu waliin rakkatte wallahi qaallittiin chaayinaa tunis dhiirtiinis dubartiinis kaayatanii mee irraa kaasi. Normaali marra kaayadha jedhime biyyee nyaatu ni kaa filteeriin jedhan kun nama baxabbate. Silaan bareedaa beeki maati? Dhugaa akka ajaa'iba bareedda reefu harkisee harkiin kaameraan garagalee bareedduudha. Akkasumatti akkuma reefu sanitti qabijeen eenyu mucaan qabijeen akkuma reefu sanitti. Hin baay'ee wallahi na didanii bayan qaraan kadhadhe.